akka isaan galan quban qaba jechuudha ofiyya warra kan osoo waan taane kaffalamee fi mindaan wannoon kaffalamee fi jechuudha tiraanspoortiin kaffalamee fi kopheen irraa jijjiirramee akkaataa sanaan deebi'anii gara sanatti naanna'anii galanii jechuudha. Har'a raawwiin isaan raawwatan kuni garaa nu jabeessa malee nu laanfisu beektaa. Garaa kamiyyuu karaa mootummaa isaa dhufan karaa ijoollee keenya karaa lagaa isaa dhufan amma booda hojjetanii itti agarsiisuun dirqama taati. Gara jabummaan kana caalu hin jiru waan ta'eef gaa. Kaleessa garaa laafnee fi irraa gaafa bishaan nu kadhatan aannan kennineef irraa inumaayyuu keessa dabarsinee gaadatti ol dabarsinee isaan teechifnee irraa jechuudha. Gola teenyee gaada rafifnee irra hin beekna. Amma jeessa akka isaan jiran baay'inni isaanii garamitti akka jiran quba qabna waan ta'eef kana booda wanni sun garaa nu jabeessuu danda'u qabaata. Nulleeni akka namaatti yaaduu danda'u qabaanna. Baay'ina waa tokko hin qabdu jechaadha. Baay'ina qabdu tiitis filatteetti waan nyaatu dhabdeetti amma maal gooti uummata keessa deemteetu uummata keessa deemtu amma kan nyaataa to'achi fasiin jiraachuu jira. Gisee mootummaan kun gisee dhaqee tolchaa achitti gisee duroo ishee kute akkasitti namni irraa maal taane akka tigisee jira dhugaa rabbiiti. Kanaafuu jarri miidiyaa irratti bakka tokko faana jarri miidiyaa irratti koppiin godhaa pilisii tolkiin nu qabaa jira koppiin godhaa gaas. Koppiin godhaa koppiin girraan dhaabatiin akka gaas walirratti dhufan maal keessaa argattu. Nuti koo afaan bichaan kana jedhamtus miidiyaa irratti bu'uu qabna kanaan booda jechuudha. Nuti afaan kana jala bakka miidiyaa irratti bu'uu qabna dhugaa rabbiiti. Jalli kan miidiyaa irratti baatee kana shikaabatu jarri jala. Sooftiin nama tokko wanni guddaan sin amma rirmi hamaan isin bira jira jechuudha isin keessa jira. Maaliif ennaan amma beekta iddoo sanatti akkaataan itti barnootni waraanni raayyaa ittisa biyyaa baratee ba'u waan biyyaati wal qabata waan ta'eef rirma achi keessa jira rirmi guddaan isin bira jira jechuudha. Maal godha amma sirratti yoona shira addaa kan tataa jiru achuma jira amma boru gaafa ittiin tolle gaafa isaan taane maal godha reenni kan saamiti kan harkarraa qabu meeshaa saamiti meeshaa kee fudhatee itti bada nan arge waan kana dura argaa turre jechuudha. Meeshaa kan keellesi jalaa fuudhee ittiin bada jechuudha. Kana jechuun immoo nutiin kun warri har'aa meeshaa sarkaa qabnu meeshaa kanas erga fuutee ishiin ittiin badde boru meeshumaan nurraa fuutantu ittiin deebi'ee nu lolaa jechuudha. Kanaaf rirmaa keechaa sana beekuun dirqama. Rirma si jala jiru sana beekuun dirqama jechuudha. Irratti hojjechuun dirqama. Ishiin keessa ishiitu afaan ishii sobdee sitti kofalti. Sobdee qursiisi faana nyaatti malee si nyaachuuf qophii irra jirti jechuudha. Namuu beekuu danda'u qabaata. Bakka kamittuu jarri rirma lafa jalaati. Of eeggannoo guddaa iddoo san jirti jechuudha. Ila amma mucaa deengadda sagalee sana gabbaasee wannoo godhe isaan warra hordofaa jiru amma. Isaan hordofaa jira. Keenya ofitti makanii keenyan of fuuldura qabanii duubaa heeyyee jijjiiranii mucaa sana barbaadaa jiru. Kana nutu sana godhame nu fakkaatetu rirma lafa jalaatu nu nyaatutti jira waan ta'eef ammallee of eeggannoo guddaan xiinxalli guddaan iddoo sana jira jechuudha. Ijoollee raayyaa ittisa biyyaa Oromoo taatee biratti jechuudha. Of eeggannoo cimaa. Keenya yoo fuudhee waa xiqqoo birrii xiqqoo tokko sirraa fuudhee uduusii kenna yookaan uduusii basaasa kan biraan qabu. Ishiin garuu duuba kee teessee eegee micciirtee keenya si nyaatte eeggadhu. Borulleen eeggachuun dirqama jechuudha. Kanaaf dandeettii dhaabbattee lolu yookaan dandeettii dhaabbattee si fuuldura dhaabbattee si amansiisuu fi wal amansiisuus hin qabdu jarri. Udaan jarri. Rirmaa jechuudha. Rirmaan argattu lafa jala deema waan ta'eef. Kanaaf of eeggannoo guddaa gochuu qabanii ijoolleen keenya immoo yeroo hunda sagalee ta'uu irratti ammas duubatti hin deebinu hin taanaa hin dhaabnu amma wanti dhaabnuuf hin jiru. Akka kalee guyyaa 3 guyyaa 4 wanti dhaabnu hin jiru. Gumaa sana baasuu qabna baafachuu qabna jechuudha danda'uu qabaanna sana. Gaafa sana arganne waan wal fakkaatu gaafa hojjenne dhaabnaa jechuudha. Hin dhaabnu ila koppi liinki godhaa waan tokko xaabii sanallee wannoo godhaa. Isheen amma as jalaan hojjechaa jirti. Kan karaa sana dadhabde immoo as jalaan hojjette jechuudha. Miidhuma kanallee cufti jechuudha. Kanaaf irratti hojjenna. Jabaadhaa walumaan jirra jee. Itti fufaa. Tuffiinuma. Akkam jirta? Fachaan jira. Nama wajjin walirra fidama jira. Koppiin godhaan gaayis. Akka sabni tokko osoo waliin galee gaayis. Uummanni kun akkatti na warramu kun. Jarri waliif galti maaliif walii garuu dhabnaa kan malli jarri kun ishee walitti gooteetu riippoortii gochaa jirti jechaadha ishee walitti gootee jechaadha isin kun kan goota gara uummata maalii akka ta'e kumtu kun eeggadda maal godhaa
Kafin kita alga ofi kan wala ofi ka da mani fe ka duju. Ofi kan fe ka tan wala ni tira kan. Ofi kan rabbina eka da mu guyan ko gari da nan kana wudu dan nan ba to yetta lubu sanan ku asan ba. Biya ke di kai tiri tai amma wala te kalam ke da ban banta da mu de akko wala si kali bar mani. Ani cin kishin ka wuce foton ta dugara da mu jambo da cin kishin ka wala ta abin ta da mu de. So wuce foton ta ne cha wai dan wani sira media ra ta be kan tin ta dugara bi normal sakale ba da video ko gadi da. Kibana reporter ko video ko da tin do ta zin video. Semendi ke sana roy sai ban ko na matin tin gina fo kar male ko pali ko chwe do ni ka male ta ko chwe do ni zarti sai na mata dugara bi to fume ya to police ai namni dibila ma fi diddami we adda jirta me si mo kudan fa ko piya gono man ko pilinge godu fume ko pilinge gono ta kam jirta police na gane handa gansi fa mati jalala ai police ulla chon ko par go e ko pilinga ko la kisa azra de mani report ci go chajiru ni namne kami jumo ko pilinge go chufi kaba account ko gudda bandi ko ne rubne ma telegram dani jolen kenya wala jarre account ko gudda account to ko kuma dibba jagan kabo jala likki ta arbis ne rubne tagalen ko jere ni naga matusa atu fike dammo o isti mesha warana kana lo fike dade ofra remove to gote gari da sinji chubar badeni ai da batum di tiktok isi ada gudan da wante nani yada bayyellen kabu ni guddani dursa sin galato mi sinji chubar bada rayati sabiyya kessa nama ummataaf ku qabu nama oromoodhaaf ku qabu afaan oromoo dubbate nama oromoodhaaf ku qabu akka keeti qabaachuu keenyaaf ne batam baay'ee natti tola baay'ee saasawus hin danda'u jarri beektaa marrummaan nu gubdeetti soo kanaaf iyyuu oromoon waca duwwaa osoo hin taane torbee miidiyaa irratti yoo xiyyeeffachuu dhiisne gaarii natti fakkaata amma isaanii waa'ee isaan nu godhan sana ammoo ofii isaanii dha ofirratti argan irratti maaliifi eessa ta'u namni kamiyyuu ammumaa kaasee illee suuqii isaanii keessaa akka waan binne mana nyaataa qabu yoo ta'e mana nyaataa isaanii ilaalee akka waan nyaanne everybody dhugaan isinitti himan baay'ee marrummaan keenya nu guba waan ta'eef soo kanaaf iyyuu ergaa baay'ee qabu nama 150 wayii taa'ee na dhaggeeffachaa jiru kuni qabsoo kanallee itti fufuu qaban jedha mootummaallee deeggeera jedha kanallee likkiitti geeshuu qabnaa jechuu barbaadeeni garuu immoo xiyyeeffannoon keenya sooshaal miidiyaa duwwaa osoo hin taane tagbaariyaanii jedha kanatti argisiisuu qabnaa jechuudha. Maaliif kaleessa harma muran kan jedhu seenaan dhageenya abbootii keenya irra dhageenya malee kaleessa deemaa gaddan beeku. Waggaa darbee garuu morma muranii nutti agarsiisan. Zaaree dammoo akka oolaatti basumaan bamanfas quddusaa du'aa milaakeeyaniititi Oromoon ko bineelda gaafa muree qalatuti oolaa yookaan sangaa irratti qaddasee morma mura malee kun wanta addunyaa irra hin jirredha. Jarri sun budaadha akka. Budaadha jarri sun nama miti. Soo kanaaf iyyuu yaada koo xumureedha. Ati galatoomii ofii keedhaaf immoo eeggannoo ofii keedhaa godhi. Thank you bro.